Haadha manaasaa dhiira waliin bulchaa. Yuyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee odeeffannoowwan gabaabaa fi seenaa nama barsiisuuf bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheera. Maarree qophii kana yoo jaallattan laayik, sheerii fi sabskiraayib akkanumallee yaada keessan barreessuun eegala. Guyyaa kaleessaa seenaa dhiyaate irratti namni ta'e naaf bilbilee amantaan kee kiristaana ortodoksii ta'ee akkamitti luboota mana amantaa arrabsitaa yookiin immoo tuqxaa. Dabtaraa jechuun ulfina kabaja kan qabudha. Otuu nama amantii biraa ta'e illee homaan ta'uu ati amantaa kanatu hordoftu maaliif amantaa keenya tuqxaa jedhee na gaafate. Tarii dhaggeeffattanii komentii jalattis kan barreessitanii ni jirtu. Haa ta'uutii garuu dhugaan dhugaa maatii biyya keenya keessa sanuu mana waaqayyoo keessatti otuu galateeffatanii maddiidhaan immoo seexanaaf kan bulan qeesonni, sheekonni, paasteroonni, raajota kan of jedhan baay'ee jira. Lammiiwwan keenya hedduunis kanaan qabamaniiru. Qaalluunoo maqaa qabdi. Haa ta'uutii garuu kan isaanii ajaa'iba. Kanaaf yaada kana kan qabdaniif hinumaa hojii xuraa'ummaa isaanii ifatti hin baase malee amantaa kiyya bakka ittiin tuqe hin qabu jechuun barbaada. Dabalataanis yeroo garaagaraatti toora sooshaal miidiyaatti viidiyoon isaanii waraabamee handaaqqoo gurraattii otoo awwaalanii hedduun keenya hin argine. Kuni hojii mortuu, hojii seexanaati malee hojii mana amantaa kiristaanaa miti. Odeeffannoon gabaa kan baankii fi gabaa gurraachaan seenaa kana booddee jira. Seenaan keenya guyyaa har'aallee hojiiwwan kana sirriitti ifatti baasuuf jecha naannooma kanatti xiyyeeffata. Haga xumura qophii kanaatti isin waliin kanan turu ani Gammachiis Tashoomeedha. Kallachumaan gara seenaa kanaatti. Daldalaan hojjetaan barataan biyya keenyaa hin dhama'a bitaa mirga halkan guyyaa jedha. Haa ta'uutii garuu isa baratuuf barnoota isaatti cimaa ta'ee barachaa otoo jiruu sa'aatii ta'e irratti immoo amala bifa hin beekamneen doofaa ta'a. Daldalaan hojiinsaa karaa qabatee fi gammadee maatii isaa jiraachisaa jiru yeroo fi sababa hin beekamneen hojiin jalaa qorree dhumarratti immoo harka qullaatti hafa. Hojjetaan hojii isaatti cimee dalagu miindaa fi guddina isaa yeroo yeroon argatu. Haa ta'uutii garuu yeroo ta'e booddee guddinnis miindaanis harkaa dhaabbata. Nama baay'eef dubbiin akkanaa hedduutti hin galuufi ani seexana toshatti hin amanu jedha. Haa ta'uutii garuu kaayyoo isaarraa jallatee wanta yaade wanta karoorse jiraachuu dadhabee jireenya akka carraa kan jiraatu immoo isuma afaan isaatiin waan akkanaatti hin amanu jedhudha. Dur akka aadaatti qaallu jennee beekna. Amantaan saba keenyaa amantaa duudhaa yookiin immoo waaqeffataa waan tureefi. Haa ta'uutii yeroo ammaa kana garuu amantaa islaamaa fi amantaa kiristaanaa dhibbantaa hedduun uummanni keenya ni hordofa. Namni kamuu mirga amantaa fedhe jaalachuu, hordofuu, waaqeffachuu ni qaba. Haa ta'uutii garuu kaleessa bakkeetti qaalluu fakkaatee uummata kana sammuu duwwaa harka duwwaa hambisaa kan ture bifa isaa jijjiirrachuun mana amantaa keessa seenuun hojiiwwan amanuuf nama rakkisan bakkeewwan garaa keessatti raawwachaa jira. Garged kan jedhu dhageessanii beektu. Garged jechuun nama fayyaa madeemaa jiru qorichaan tuqanii hadoochuun waan ofirraa qabu harkaa fudhatanii harka qullaa gadhiisu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti magaalaa Finfinnee, Burraayyuu, Duukam, Bishooftuu, Adaamaa, Sabbataa, Alamganaa naannoo jedhamanitti bifa ho'aa ta'een kashlabboonni mana qaalluu yookiin immoo mana dabtaraa deemuun harkatti dibuun ijatti facaasuun uffatatti rigachuun nama hadoochuun itti fayyadamu. Otoo hin hojjetiin sooromaa, otoo hin hojjetiin sooromuun ni danda'amaa jedhanii akka waan sirrii akka waan dhugaa barnoota kan barsiisanis biyya keenya keessa ifatti baanii kan dubbatan hin dhibamanii. Eeyyeen balbala namaa dhufanii gangalatu qabeenya namaa sana ofitti harkisu. Hin hojjetan hin dhama'an garuutu jaarotaa. Fakkeenya manni nyaataa lama wal maddii yoo jiraate inni tokko gabaa sirriitti kan qabu inni tokko immoo gonkumaa namnuu kan hin seenne tajaajilli isaan kennan garuu
wal qixxee yoo ta'e manneen kana lamaan keessaa manni tokko nama shakkisiisa. Qubeelaa gaafa hidhatanillee qubeelaa irratti kan hojjechiisanii jiru. Bunni erga dhugamee booda shinii keessa ilaaluun ati akkasidha ati akkasidha kan jedhan mortuuwwan hedduu hawaasa keessa faca'anii jiru. Harka yookiin immoo barruu harkaa laaluun ati akkasidha jedhanii kan muran ammas hawaasa keessa baay'ee jiru. Baatii nuti keessatti dhalanne lakkaa'uun ati carraan kee akkasidha, haati manaan kee kokobii yookiin immoo urjii kee miti jechuun kanaasa'an mortuuwwan hedduu jiru. Hafuura hamaa yookiin immoo seexana haasofsiisuun haadha kee abbaa kee du'e haasofsiiseen dhufee jedhanii kan joonja'an mana qaalluu garaagaraatti kan burjaaja'an hawaasa keessa baay'ee jira. Dubartoonni biyya Arabaa deemanii maallaqni isaanii barakaa hin qabne of shakkuu qabu. Barnoota otuma sirriitti baratanii kan joonja'an booddee irratti immoo kan maraatan maaliin ta'e jireenya koo keessatti maaltu uumameeti jechuun of gaafachuu qabu. Maatii keessatti ilmaan maatiin yeroo yerootiin du'aa dhumaa jiru yoo ta'e maaliif kuni ta'e jechuun ammas of gaafachuu qabu. Guutummaa guutuutti hojii seexanaadha jechuu otoo hin taane haa ta'uutii garuu maddii of ilaaluun barbaachisaadha. Dubartiin gadameessa ishee keessatti ulfi uumamuu dide, ulfi erga uumame immoo dhalachuu dadhabe, erga dhalate immoo battaluma kan jalaa boqotu naannoo ishee ilaaluu qabdi. Akka amantaa isheetti jireenya ishee qoruun ishee barbaachisaadha. Haadha manaa abbaa manaa wal jaallatu yeroo ta'ee booddee abidda walitti ta'u, booddee immoo gaa'ela isaa gargar baasu. Anoo jalqaba irratti yoo nan kabaja nan jaalladha, walisoo jaallannaa maaliif gidduutti kuni uumame jechuun of gaafachuu, naannoo isaa qorachuu qaba. Hawaasni nuti waliin jiraannu akka wal jaallannu, hiriyyummaa waliif uumnu, fira waliif taanu qofa miti. Jiraachuu bahuu fi galumsa keenya, milkaa'ina jireenya keenya, gaa'ela keenya kan hin jaallanne kumaatamatu jira. Qorumsa akkanaa mana yaalaa deemanii fayyuun gonkumaa waanuma hin yaadamne. Tokkoof tokko furmaanni isaa Waaqa uumaa samiif lafa kana uumeef akka amantaan keenya ajajutti jilgeenfatanii boo'anii sagaduun, laphee qulqulluun itti dhiyaachuun salphaatti injifachuun ni danda'ama. Waa hedduu keessaa waan argattaniif jalqabbii seenaa kanaa nutti dheeressite akka isin hin jenne abdiin qaba. Yoo tarii dheeresse immoo na of kolchaa jechaa. Haadha manaaf abbaa manaa mana tokko keessaa waliin jiraatanii tokkotu ture. Jalqaba wal jaallataniima gaa'ela isaaniitti seenanii. Abbaan manaan yeroo gabaabaa keessatti sooressa dureessa ta'uu barbaada. Haati manaa immoo carraama waaqni kenneefiitti hojjettee jijjiiramuu malee yaada abbaa manaa hin deeggartu. Ta'us garuu amantii isheetti illee cimtuu miti. Abbaan manaan immoo cirumaa amantaa hin qabu. Yoo mana kiristaanaa deeme kiristaana ta'a, yoo mana islaamaa deeme immoo musliima ta'a. Yoo bakka nama amantaa hin qabnee deemu immoo amantaa hin qabu jedha. Kanaan garuu guyyaa tokko hiriyyoonni isaa otoo waliin taphatanii dubartii hadoochanii waliin ciisuun akka danda'amu, gochaa kana immoo raawwachuu kan danda'u namni naannoo isaanii akka jirutti himamu. Kanaan innis akkamittiin maal gochuun kana gochuu danda'u jedhee gaafataanii. Yeroo kana hiriyaansaa ni barbaadda taanaan har'a sin geessaa, qarshii haga kanaa qofa qopheeffadhu, jireenya koo naaf jijjiiri otoo jetteeyyuu siif jijjiiruu jedhee hiriyaansaa gorsaanii. Kanaan innis amanee gara mana nama kanaa deema. Namni kunis maal barbaaddaa jedhee gaafataanii. Yeroo kana innis qoricha nama hadoochu jedhee deebisaafi. Hadoochiteeyoo maal gootaa jedhee gaafataanii. Yeroo kana abbaan manaan kun waliin ciisuu, maallaqa irraa fudhachuu fi kanneen kana fakkaatan jedhee yerootti himu, namitti toshuu yookiin immoo xonqolu kuni nuuf wanti ulfaatu hin jiru, kana godhii, kana kanatti dabalii jechuun haala isaatti argisiisa. Kanaan innis qoricha kana fudhatee galuun jalqaba yaalii kan taasise haadha manaa isaarratti. Haadha manaaf kennee yeroo isheen of wallaaltu taa'ee akka geemii ijoolleen taphatu itti taphata. Kanaan yaada kana fayyadamuun biizinasii maaf hin jalqabu, hundaafuu dubartiin barbaadeeoo harka kootti galfachuu danda'a. Kanaan booddee
jedhee yaaduu eegalaam. Kanaan innis bakkeewwan qumaaraa garaa garaa deemuun haadha manaasaa qabsiisee taphachuu eegalaam. Namni maallaqa qabsiisa, inni immoo haadha manaasaa reefu fuudhu qabsiisa. Kanaan gaafa moo'amu abbaan isa moo'e deemee haadha manaasaa waliin ciisa. Kana qofaa otoo hin taane maallaqas fudhatee haadha manaasaa waliin ijoollee dhiiraa iciibsisa. Akka haati manaasaa hin deenyeef qoricha kenneefii ture. Haa ta'uutii garuu waaqa dura dhaabbachuun waan hin danda'amneef ulfi gadameessa ishee keessatti ni uumama. Haati manaanis ulfa akka taate yeroo itti himtu waggaa amma kanaa si waliin ciiseen kan ulfa kan hin taane amma akkamittiin ulfan ta'ee jettee yeroo gaafattuuni isa siin hin gaafadha malee akkamittiin ati anaan gaafattaa jettee deebistiifi. Kanaan innis ulfa kana ofirraa baasuu qabdaa jedhee deebisaafi. Haati manaan gonkumaa daa'ima rabbi dirqiidhaan an of dhorkeennaaf kenne ofirraan baasuu jettee deebistiifi. Abbaan manaan kun ni deessa yoo ta'e anaaf si'i kanaan booddee waliin hin jiraannu jedhee yerootti himu haati manaan haa ta'ukaa rakkoo maal qaba? Dubartiin kan heerumtu dhala godhachuu fi ati maallaqa nuradha jettee dhala malee waggaa amma kana na dhorkitee qabeenyi kee boollaa galuu jettee walirraa adda bahanii. Maarreegaannis eega kanaa dubartoota gara biraa hadoochee ni fuudha. Erga halkatti galfatee booda maallaqaan immoo dhiira gara biraa fidee waliin akka ciisanii taasisa. Qorichinni dubartoota kanatti dibu akka fedhii isaanii ta'ee fi maallaqa namoonni isheetti kennanis nama kanaaf akka deebistee kennitu taasifameeti. Kanaan otuma jedhanii guyyaa tokko haadha manaasaa gara biraaf maallaqa fudhatee dhiira ergee waliin ciisaa otoo jirtu roobni ni roobaa. Bakakkaan sagalee qaqawweessaa guddaan gara lafaatti ni bu'aa. Yeroo kanatti hafuurri naasuudhaan irra jiru nahuudhaan yeroo ishee gadhiisu dubartiin sun dhiira gara biraa waliin ciisaa jirti. Wanta ta'aa jiru beekuu dadhabdee. Dargaggeessa kanattis wanta sila dubbattee fi amma taasaa jirtu garaa gara ta'e. Kanaan inni of wallaalee isheettis gaaffii ta'e. Yeroo hundaa abbaan manaan ishee qorichaan tuqeetu dhiira waliin akka ciistu taasisa. Kanaan guyyaa kana garuu namni dubartii kana waliin ciise wanti ati dubbachaa jirtu sirrii miti amantaa keetti jabaadhu jedhee biraa deema. Kanaan isheenis guyyaa muraasa keessatti gaafa amantaa isheetti jabaadhu wanta abbaan manaan ishee gochaa jiru abjuutti argiti. Kanaan abbaan manaan ishee gochaa akkana akka inni dhaabu itti himtus inni garuu kana dhaabuu koorra sirraa adda bahuunaaf wayyaa jedhee biraa adda bahee. Inni hojiima kanatti bobba'ee maallaqa horachaa duroomaa jira. Erga gochaa kana balee haadha manoota 20 ol fuudhee hiikeera. Dhalas dhalchee hin qabu. Haa ta'uutii garuu kanaan booddee hojii kana dhiiseen jireenya tasgabbaa'aa maatii horadhee nan jiraadha jedhee yeroo karoorsu battaluma balaa konkolaataatiin lubbuunsaa dabarte. Kanaan dhala hin qabu. Qabeenya isaas haati manaansaa isheen dhumaa fuudhee hiikee namni ishee gaafatu waan hin jirreef itti dabarte. Seenaan kun dhimma amantii of keessaa waan qabuuf irra keessa isaan isiniif haasa'e. Haa ta'uutii garuu gadi fageenyi isaa kanaan olii. Bifa kanaan har'a biyya keenya keessa kan jiraatan tokko lama miti. Gidduu kanas toora sooshaal miidiyaa irratti ilaaltanii dhaggeeffattanii yoo ta'e riyaan ishee qorichaan ni hadoochiti. Dhiira waliin yeroo isheen ciistu kaameraadhaan fiilmii waraabdi. Yeroo booddee fiilmii wal qunnamtii saalaa isheen dalagdu ofiiyyuu toora intarneetii irraatii argatte. Seenaan kun biyyuma keenya keessatti raawwate. Kanaan ol kan raawwatan kan nama ajjeesan dhiiga daa'immanii gibira isaaniif ajjeesanii qalan biyya keenya keessa baay'ee jira. Of dagachuun gaarii miti. Namni waliin jiraannu riyaan maatiin dhimma amantaatti kaasaatii yaada laafaa kan isiniif qoodu yoo ta'e irraa fagaachuun murteessaadha. Bara kana keessa riyaas jaalallees abbaa manaas godhachuu kan qabnu amantaansaa maaliyyuu haa ta'u nama amantaa isaatti jabaatee nuunis jabeessu ta'uu qaba. Kana miti taanaan garuu ni hojjenna bu'aan qabnu wanta jireenya keenyaaf barbaachisu ni guuttanna garuu nagaan qabnu dhumni jireenya keenyaa bareedaan ta'u. Bakki nuti gahuuf yaannu daandiinsaa nu jalaa dheerataa. Kanarra immoo dafanii amantaa qabanitti jabaachuun hojiiwwan burjaajessoo seexanaa akkanarraa of eeguun dhaamsa keenya guyyaa har'aati.
Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aatii waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa jirtu taanaan qophii kana jaallattaniittu. Qophii kana jaallachuu keessan immoo laayikiidhaan naaf mirkaneessaa isiniin jechuun barbaada. Kallachumaan amma gara sharafa maallaqaatti yeroon isin dabarsu guyyaa har'aa yookiin immoo Awugust 14 bara 2024 akka lakkoofsa warra faranjootaatti baankiin Itoophiyaa gatii doolaara tokko qarshii 107 bitee 115 immoo gurguraa jira. Paawundii 125 bitee 131 gurguraa jira. Yuuroo 112 bitee 121 gurguraa jira. Dinaara Arabaa 28 bitee 29.7 gurguraa jira. Reyaala Saawud Arabiyaa 27.4 bitee 29 gurguraa jira. Farankaa Chaayinaa 113 bitee 120 gurguraa jira. Gara gabaa gurraachaatti yeroon isin dabarsu ragaa Itiyoo Fooreeks irraa argameen Doolaarri Ameerikaa 120.4, Yuuroon Ingiliz 132.4, Doolaarri Kaanaadaa 87.8, Doolaarri Awustiraaliyaa 79.7, Paawundiin 154.8, Dinaarri Kuweet 393.5, Dinaarri Arab Emireet 32.7, akkanumallee Riyaalli Saawud Arabiyaa 32 jijjiiramaa jira. Gabaa Baayinaansiin Doolaarri Ameerikaa tokko 122.4 jijjiiramaa jira. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya ragaa gabaa baankii fi gurraachaa irratti shilingii yookiin immoo maallaqa biyya kanaa itti nuuf dabalii jechuu ni dandeessu. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aatii waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa jirtu taanaan qophii kana jaallattaniittu. Qophii kana jaallachuu keessan immoo laayikiidhaan naaf mirkaneessaa isiniin jechuun barbaada. Kallachumaan amma gara sharafa maallaqaatti yeroon isin dabarsu guyyaa har'aa yookiin immoo Awugust 14 bara 2024 akka lakkoofsa warra faranjootaatti baankiin Itoophiyaa gatii doolaara tokko qarshii 107 bitee 115 immoo gurguraa jira. Paawundii 125 bitee 131 gurguraa jira. Yuuroo 112 bitee 121 gurguraa jira. Dinaara Arabaa 28 bitee 29.7 gurguraa jira. Reyaala Saawud Arabiyaa 27.4 bitee 29 gurguraa jira. Farankaa Chaayinaa 113 bitee 120 gurguraa jira. Gara gabaa gurraachaatti yeroon isin dabarsu ragaa Itiyoo Fooreeks irraa argameen Doolaarri Ameerikaa 120.4, Yuuroon Ingiliz 132.4, Doolaarri Kaanaadaa 87.8, Doolaarri Awustiraaliyaa 79.7, Paawundiin 154.8, Dinaarri Kuweet 393.5, Dinaarri Arab Emireet 32.7, akkanumallee Riyaalli Saawud Arabiyaa 32 jijjiiramaa jira. Gabaa Baayinaansiin Doolaarri Ameerikaa tokko 122.4 jijjiiramaa jira. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya ragaa gabaa baankii fi gurraachaa irratti shilingii yookiin immoo maallaqa biyya kanaa itti nuuf dabalii jechuu ni dandeessu. Qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa